Deetaan ministeera nagaa duraanii obbo Taayyee Danda'aa aangoo irraa kaafamanii guyyaa tokko booda to'annoo seeraa jala oolfamuu ibsame. Humni nageenyaa fi waloo biyyaalessaa ibsa baaseen obbo Taayyee Deetaa ministeera nagaa ta'anii osoo jiran farreen nageenyaa waliin walitti hidhachuun jeequmsaa fi qabsoo hidhannoon mootummaa kuffisuuf socho'aa turuu bira gahamuun to'annoo seeraa jala oolfame jedhame. Ibsi kun obbo Taayyee Danda'aa Deetaa ministeera nagaa ta'anii osoo jiran nageenya fiduu irratti hojjechuu faallaa kana humnoota farra nageenyaa Itoophiyaa diiguuf hojjetan waliin walitti hidhachuun hojjechaa bira gahameera jedhan. Jalqabbii obbo Taayyee Danda'aa hiriira nagaa magaalaa Finfinneetti waraana balaaleffachuuf waamame dhorkuu sirrii akka hin taane mormuun barreessanii ture. Dabalataan kutaalee biyyattii adda addaa keessatti yakka namoota nagaa irratti raawwataa ture keessumaan nama ukkaamsuu keessaa harka qabu jedha ibsi humna waloo kun. Naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti namoota nagaa ukkaamsanii mallaqa guddaa gaafachuun irratti deddeebiin dhagahama. Qaamni yakka kana raawwatu irratti beekamuu baatus obbo Taayyee Danda'aa garuu maatiin isaanii yakka namoota ukkaamsanii mallaqa gaafachuu kanaan miidhamuu ta'uu BBC'tti himaniiru. Humni waloo kun obbo Taayyee Danda'aa yeroo aangoo mootummaa fudhachuun hojjechaa jiranitti shiraan caasaa mootummaa fi paartii diiguuf hojjechaa turuu hubatamee hordoffiin irratti godhamee ture jedhe. Hordoffii taasifameen obbo Taayyeen hooggantoota ABO shanee fi finxaalessitoota yakkaan shakkaman biroo waliin hidhata uumuun mootummaa jeequmsaa fi qabsoo hidhannoon kuffisuuf shiraan hojjechaa turuu bira gahameera jedhe. Ibsichi kana haa jedhu malee obbo Taayyee Danda'aa dhibbana gaafii fi deebii BBC waliin taasisan irratti qabsoo hidhannootti hin amanu jedhan. Dhibbana fuula feesbuukii isaanii irra deebiin bulchiinsa paartii biyya bulchaa jiru qeequu kan ta'an obbo Taayyee muummee ministeera Abiyyi Ahmedii waan dubbatan hojjechaa hin jiran jechuun qeeqaniiru. Humni waloo nageenyaa fi tasgabbii obbo Taayyeen to'atamuu isaa waan hubateef miidiyaalee hawaasaa fi kan irratti qabsaa'aa fakkaachuu fi itti gaafatamummaa jalaa bahuuf maalna dhibdeen barreessee ture jechuun maqaa irratti xureessaniiru. Humni nageenyaa sakatta'iinsa mana jireenyaa isaa keessatti taasiseen sochii farra nageenyaa taasisuuf kan fayyadamu moobaayiloota, laaptooppii fi waraqaa eenyummaa namoota adda addaa argameera jechuudhaan maqaa duree irratti baaseera. Dabalataan yeroo sakatta'iinsi mana jireenyaa obbo Taayyee keessatti gaggeeffamu miseensa ABO shanee waraqaa eenyummaa sadiin fayyadamuu dhokatee argamuun to'annoo jala ooleera jechuun miidiyaatti gabaasaniiru. Obbo Taayyee Danda'aa hidhattoota ABO yeroo dheeraaf mormaa fi qabsoo hidhannoo akka dhaaban dubbachaa turan. Marii dhibbana Taanzaaniyaa magaalaa Daar Salaamitti gaggeeffame irratti araarri bu'uu qaba ture akka hin milkoofne kan godhe mootummaa anumtii keessa jiru jechuun wayita maritti waraanni hammaachuu hin qabu ture jechuun morman. Obbo Taayyee Danda'aa ajjechaa namoota nagaa irratti naannoo Oromiyaa keessatti yeroo adda addaa raawwatuuf humnoota nageenyaa mootummaatti quba qabaa turan. Ibsi waloo humna nageenyaa fi tasgabbii biyyaalessaa kan biyya Itoophiyaa ammoo osoo aangoo mootummaa guddaa irra jiran mootummaa qeeqinsi hordoffii taasifameen ofumaa finxaalessitoota waliin jechaa turan jechuun himatan. Obbo Taayyee Danda'aa aangoo irraa kaafamuu isaanii hordofee BBC'tti akka himanitti muummee ministeera Abiyyi waan kitaaba isaanii ida'amuu keessatti barreessan hojii irra oolchaa hin jiran jedheef jedhan. Malaamaltummaan biyyicha keessatti sarara diimaa ta'uu hafee afata diimaa ta'eera kan jedhan obbo Taayyeen biyyicha keessatti araarri dhufuu qaba wal dhabdeen jiru karaa nagaa hiikamuu qaba jechuudhaan BBC'tti himaniiru. Oduun keenya ammeen har'aaf qabannee kanumaa hanga ibsa biraa qabadhee deebi'uuf nagaan tu'aa.